hagam urjiin keessan wal simu. Gara sagantaa keenyaa irratti osoo hin darbin dura namoonni urjiin keessan maal akka ta'e hin beekne guyyaa dhalootaa keessan beekuu qofaan urjiin keessan maal akka ta'e viidiyoo irraa barattan sanduuqa diskiripshinii jala isiniif kaa'uun jira. Akka isiniif galuuf jalqaba viidiyoo sana ilaaluudhaan gara viidiyoo kanaatti deebi'uu dandeessu. Egaa astirooloojii yookiin immoo qorannoon urjiiwwan 12 hanga wal siman parsantiin kan teessise yoo ta'u, kana keessatti parsantii tokko kaasee hanga parsantii 100 namoonni wal siman ni jiru. Akka qorannoo kanaatti uumamaan namoonni urjiin isaanii parsantii 100tti wal siman walitti dhufeenya cimaa ta'e akka qabanidha kan ibsu. Kana jechuun garuu namoonni urjiin isaanii parsantii 1 yookiin immoo 2 qofa wal siman waliin jiraachuu hin danda'anii jechuu miti. Waliin jiraachuu danda'u. Akkamitti yoo jettan immoo dhala namaa waliin jiraachuudhaaf wal jaalachuu fi wal danda'uu qofatu barbaachisa waan ta'eef. Sababni isaas jaalalli humna sibiila caalaa jabaatu humna haala fi rakkoo kamiyyuu mo'achuu danda'u ni qaba waan ta'eef jechuudha. Egaa urjiiwwan kunneen parsantiin isaan wal siman kunneen armaan gadiitti gara viidiyootti isin dabarsu. Kaansarii fi Iskoorpiyoo parsantii 100, Paayisasii fi Paayisas parsantii 99. Erisii fi Saajutaariyees parsantii 97, Saajutaariyeesii fi Paayisas parsantii 96, Viirgoo fi Kaapirkoornii parsantii 94, Liyoo fi Libiraa parsantii 93, Taawurasii fi Kaansarii parsantii 92, Kaapirkoornii fi Kaapirkoornii parsantii 90, Jeminii fi Paayisas parsantii 89, Saajutaariyeesii fi Saajutaariyeesii parsantii 88, Erisii fi Jeminii parsantii 86, Taawurasii fi Paayisas parsantii 84, Jeminii fi Libiraa parsantii 83, Erisii fi Viirgoo parsantii 82, Iskoorpiyoo fi Kaapirkoornii parsantii 81, Taawurasii fi Kaapirkoornii parsantii 80, Jeminii fi Saajutaariyees parsantii 75, Kaansarii fi Libiraa parsantii 73, Iskoorpiyoo fi Saajutaariyees parsantii 72, Libiraa fi Akwaariis parsantii 70, Iskoorpiyoo fi Akwaariis parsantii 69, Liyoo fi Viirgoo parsantii 67, Liyoo fi Saajutaariyeesii parsantii 66, Libiraa fi Saajutaariyeesii parsantii 65, Saajutaariyeesii fi Akwaariis parsantii 64, Kaansarii fi Paayisas parsantii 62, Liyoo fi Kaapirkoorn parsantii 61, Libiraa fi Libiraa parsantii 60, Kaapirkoornii fi Paayisas parsantii 59, Kaansarii fi Kaapirkoornii parsantii 58, Taawurasii fi Viirgoo parsantii 57, Viirgoo fi Paayisas parsantii 56, Jeminii fi Liyoo parsantii 55, Erisii fi Akwaariis parsantii 54, Viirgoo fi Akwaariis parsantii 52, Taawurasii fi Taawuras parsantii 51, Erisii fi Eris parsantii 50, Liyoo fi Akwaariis parsantii 49, Viirgoo fi Saajutaariyees parsantii 48, Erisii fi Liyoo parsantii 47, Jeminii fi Akwaariis parsantii 45, Viirgoo fi Iskoorpiyoo parsantii 44, Kaansarii fi Kaansarii parsantii 42, Erisii fi Libiraa parsantii 41, Kaansarii fi Viirgoo parsantii 40, Viirgoo fi Libiraa parsantii 39, Taawurasii fi Libiraa parsantii 38, Liyoo fi Paayisas parsantii 36, Kaansarii fi Liyoo parsantii 35, Kaansarii fi Saajutaariyees parsantii 34, Jeminii fi Kaapirkoornii parsantii 32, Liyoo fi Iskoorpiyoo parsantii 30, Iskoorpiyoo fi Iskoorpiyoo parsantii 28, Taawurasii fi Jeminii parsantii 27, Kaansarii fi Akwaariis parsantii 26, jechaatii gadi hir'achaatii deema jechuudha. Jeminii fi Iskoorpiyoo parsantii 25, Liyoo fi Liyoo parsantii 24, Erisii fi Paayisas parsantii 23, Akwaariisii fi Paayisas parsantii 21, Erisii fi Taawuras parsantii 20, Libiraa fi Kaapirkoornii parsantii 19, Taawurasii fi Liyoo parsantii 18, Erisii fi Kaapirkoorn parsantii 16, Taawurasii fi Akwaariis parsantii 15, Kaapirkoornii fi Akwaariis parsantii 13, Jeminii fi Kaansarii parsantii 12, Erisii fi Kaansarii parsantii 11, Taawurasii fi Saajitaariyees parsantii 10, Erisii fi Iskoorpiyoo parsantii 8, Saajitaariyeesii fi Kaapirkoorn parsantii 6, Jeminii fi Viirgoo parsantii 3, Taawurasii fi Iskoorpiyoo parsantii 1. Egaa viidiyoon keenya irraa akkana fakkaata ture. Qorannoon kun parsantii 88 dhugaa irratti kan hundaa'edha. Mee isinoo cimdiiwwan kana keessaa isa kamii hiriyoota keessan yookiin immoo namoota beektan qorannoo kana waliin wal madaalchisuudhaan yaada keessan sanduuqa yaadaa irratti naaf qoodaa deebana.